harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootirraa odurraaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Muumeetti walgahii ajajoonni komaandi poostii qopheessan irratti barattoonni hedduu mormuun qooda osoo irraa hin fudhatin hafuun isaanii gabaafame. Achuma magaalaa Ambootti ajajoonni komaandi poostii kun walgahii barsiisota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Ambootti dirqiin teessisanis callisiinsaan akka xumurame hirmaattonni walgahichaa OMN itti himani. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiruu fi wareegama kumaantamaan itti kaffalaa jiran gufachiisuudhaaf jecha walgahii ajajoonni komaandi poostii godina Shawaa Lixaa Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Muummeetti walgahii dirqiidhaan barattoota har'atti waamanii gaggeeffachuuf yaalan mormii isaan mudateen akka yaadanitti odoo hin milkoofne hafeera. Barattoonni Oromoo dursanii jala bultii walgahichaa irratti waraqaa mormii dallaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti maxxansuudhaan barattoonni Oromoo akka qooda irraa hin fudhanne waliif dhaamaa bulan. Haaluma kanaan irra caalaan isaanii milkaa'anii dallaa gadhiisanii ganamumaan bahanii. Warra akka tasaa mooraa keessatti hafan dirqisiisuudhaan loltoota itti bobbaasanii walgahii kanarraa teessisanii jedha namni achirraa dubbifne tokko. Kampasnya warutin kan kampasnya jira. Aku cuma walgahii narraa barattoota guddaan doorni aswaadanii bakka kaan qotan hundaa dirqama walgahii seenaadhanii walitti qabanii dirqiidhaan iddoo gara galii guddaatti dirqiidhaan akka isaan deeman taasifamaa ta'u. Karena itu kita manitu berarti kacau nyata nyata kafe sih. Berkaitan dengan kita jadi kita manitu berarti di mana ya yang di Jerman. Saya tidak bisa harga kan. Rafani warri Oromo. Apa sih? Tidak Oromo arah sini kita tidak kita jelun dari kota ini. Bagaimana itu kawas? Itu bukan lebih dari ini. Ini tahun perkembangan cuman itu. Kita ada gelmat di mana waktu kita cari mana dan ukurannya. Kita ada rutinnya dia tinggal di dalam itu kita nih waktu itu pas sendiri. Para dia pasti di sini materi. Karena pun di kan dia sebenarnya di Jakarta kuliah kasih masuk regular kan. Kita waktu itu kerja di Jakarta di sini. Jadi rumah kali masuk berapa nyaran gitu. Maaltu ture doorsisa ture? Yang doorsisa aku seperti sama-sama di kawasan sudah jadi soal jiran itu. Maka magaalaa Ambootti baay'ee dubbatanii waan jiraniif guddiidha. Indaalis qabanii deemni garaagaraa irratti raawwachaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Amboo mormii gaggeessanitti kan rifatan ajajoonni komaandi poostii godinichaa sa'a boodarraa barsiisota walitti qabanii doorsisuuf yaalanii. Barsiisonni garuu mormii isaanii irra caalaa callisuun xumuratanii jedha namni yaadanuuf kenne tokko. Kaleessaa Isaayyuu guyyaa kaleessa miidhaginaa taasisan jechuudha qabate. Namni barnoota haayiskuulii mana barumsa Ambootti jiran. Iddoo garaagaraatti yaadannoo guddaan taasifameera. Kanaafis barattoonni dirqamaan akka baratan qaama mootummaa garaagaraatiin taasifamaa jiruuti. Barattoonni garuu barnoota isaanii bakka yaadannoo wanni kan taasisuudhaaf qophii guddaa taasisaa turan. Kana faana ol qabate immoo kaleessa isaatii Udah kasih posisi mana berita jiran kan high school itu kan terkena masalah komando posisi timber baru ini mana berita Amboo terkena masalah ya kan kopiannya itu kemana Ati semua dosen gara-gara orang mau jadi cairan kita komando posisi ini di neraka dan kasih sih masih nara berarti kita pasti berita komando posisi ini Aku kita masyarakat seperti ini biasanya mana kita menjadikan merati tokoh delegasi terus mana berusaha terkena masa di kepala dan berusaha berani kita itu
Deebiin barsiisota maal ture? Asitan naannoo barumsaan boorisan isaanii wanta jiratti yaada kennuudhaan yookaan kennuudhaan kan beekamu. Kanas ammallee kaleessallee bifuma kan agarsiisnaan gara jalqabaarra illee deeggaraa jirtu jedhanii beeksisaa itti hammaanna barsiisni tokko yaada kennuutu yaalanii kana faanaan qabatee isinis deeggaraa jirtu barattoota dhiibasiitu jira. Kanaaf of eeggachaa ammas barattoota dhiiba jirtanii ittiin kan deeggaraa jirtu waan ta'aniif yerootti illee qaxxaamuu fudhannaa kan jedhudha. Bifa kanaatiin dursa argaa olanii booda naannoo sa'aatii tokko hodhakkaa jedhatamu. Isaatii akka kadhaaf fakkeessanii sumaara gosaa horiisaa hojii garaagaraa mannaan sadeeman kan taasisu. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muuneessaatti ajoonni komaandi poostii jiraattoota sababa amantiitiin walitti buusanii akka saaxilan yaalaa jiran. Jiraattoonni garuu shira kana irratti dammaqanii mormaa jiraachuun dhagahame dabalata odutanaatiif dammaqaa nagaasaam. Jiraataan godina Arsii Bahaa Aanaa Muuneessaa tokko yaada nuuf kenneen ajajoonni komaandi poostii fi qondaaltonni OPDO aanichaa wal ta'uudhaan uummata nagaadhaan baroota dheeraatiif wal faana jiraataa turan sababa amantiitiin walitti buusanii akka wal saaxilan shira xaxaa jiranii jedha. Manni Oromoo kana beekaa filattaa galaa jiru jechuudhaan uummataa fi uummata musliimatii fi kiristaana Oromoo akka wal yookaan immoo wal ta'u. Isa kana akkana wal godhaa jiru. Walitti buusuudhaan jechuudha. Adeemsa akkanaa kana adeemsisaa jiru. Yaa ta'u malee uummanni sanillee baay'ee hin fudhannee kan fudhatus immoo keessaa jira. Kan fudhannillee jira. Miidiyaallee akka ilaalle namichi ilaale akka ajjeefamu amma lafaatitti argamu miidiyaan hin dabadabamaa. Kunis dabarsee jira. Moobaayilii baala kaameraa yookaan meemoorii qabsoo halkeessatti argame bira dhaabbatanii liqimsiisuu meemoorii jechuudha. Meemoorii qabsoo kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniiti dabadabuu fi ajjeechanillee bira jira. Akka namni kun jedhutti qabsoon mirga abbaa biyyummaa cimee godina Arsii keessatti gaggeeffamaa turee fi ammallee gaggeeffamaa jiru gara dabarsuudhaaf jecha Oromoo ilmaan abbaa tokkoo amantiidhaan gargar qoodanii walirratti akka ka'u taasisaa jiranii. Qabeenya akka bilbiloota harkaa fi kaameeraa saamaa jiranii. Gargaarsi kun biyya alaarraa siniif ergame. Jawaartu isinitti erge jechuudhaan gidirsaa jiranii. Kan biraa hafee meemoorii kaardii liqimsiisaa jiranii jedha namni kun. Kaayyoo adeemsi obbo Jawaar ittiin deemaa jiru kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniiti dabadabuu fi ajjeechanillee bira jira. Garuu biyyi qinsiisan irra guddaa Buchuu jedhama. Halli qinxee Buchuu jedhama. Buchuu Gazzaan Buchuu Gazzaan nama kun jedhama halli qinxee. Maaliif kana godhuu danda'ani? Maaf meemoorii ABO yookaan immoo kan qabsoo kana maaf as keessatti guuttee sirbisiistaa. Sirbuma jechuudha. Sirbuma maaf sirbisiistaa seera qabsoo.
Jalataani warroota mormiidha iddoo irratti dhiyaate dura yeroo filannoo jechuudha. Isaanillee naannessanii qabanii jira. Mafakkeenyaatti ollaatti hidhamanii jiru. Dhumarrattis namni kun akka nuuf ibsetti jiraattonni aanaa muuneessaa guutummaatti shira wayyaanotaa kanarratti dammaquudhaan dura dhaabbatanii jiranii jedheera. Magaalaa Hararii fi naannoo isiitti qonnaan bultoonni jimaa gurgurachuuf gabayaa dhufan guuramanii hidhamaa jiraachuun beekame. Qonnaan bultoonni kunis sababa waraqaa eenyummaa hin qabdan jechuudhaan hidhamaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Dabalatuu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Godina Harargee Bahaatti magaalaan Awwadaayii fi Hammarreessaan magaalaa Hararitti dhiyaatanii argamu. Magaalaan kun magaalaa daldala jimaatiin beekamanidha. Guyyaan har'aas guyyaa gabaa guddaadha. Qonnaan bultoonni hedduun guyyaa itti oomisha isaaniis ta'ee oomisha qonna isaanii gabaa baafatanii itti wal gurguranii fi bitatanidha. Haa ta'uti dhiyeenya kana mootummaan federaalaa olaantummaa ilmaan Tigraayin durfamu bulchiinsa naannoo Harariin wal ta'uudhaan Oromoota naannichaa irratti duula bal'aa gaggeessaa jirani. Naannoo sana keessatti Oromoo ta'amuun akka yakkaatti ilaalamaas jira. Dargaggoonni Oromoo magaalaa Hararii keessa jiraatan guuramanii wayita ammaa manneetii hidhaa biyyattii keessatti ukkaanfamanii dararamaa jirani. Guutummaa naannichaa keessaa guyyaa guyyaadhaan Oromoonni hedduun guuramanii mana hidhaatti geeffamaa jirani. Har'as qonnaan bultoota Oromoo jimaa gurgurachuudhaaf baadiyyaarraa gara magaalaa dhufan hedduminaan walitti qabanii gara mana hidhaatti geessaniiru jedha. Jiraataan naannichaa tokko yaadanuuf kenneen. Qabdi jaanii dhimma nama qaban dabaree magaalaa irraa dhuftee jimaa jettee Awwadaayii galatee Aagii hin qabdi jaanii buusanii toora nama 200 waliin walitti galgala kana qaban jechuudha. Namoo gabaarraa dacha'u qotee bulaa gabaarraa dacha'u waraqaa eenyummaa harkatti hin qabdanii jedhu utumanni qabanii mana hidhaatti geessu. Yeroo ayyaanii dargaggoota namni haa gallachiifamu kafaltii isaaniitiif warra jaashiree anaatiif si gaafatama. Kanaafuu naannoo akka Awwadaayii fi Haramaayaa hanga ayyaanni hundatutti akka qabdanii narraa eeganii jee mootummaan naannoo Hararii jedha dabarsee jira jechuudha. Warra OPDO naannoo jiraniif dabarsu. Baay'ee uummata rakkisaa jiran bakka akaawutiin ayyaana kanaatiif jecha. Warri hidhaman kunoo maatii qabanii ijoollee qabanii rakkinni isaanirra gahoo gama maatiitiin waa xaarratanii buluu jira daldaluu jira waan adda addaa akkatti jira. Isin kana kanaanoo maatiin gaagamuun inni gahu akkamitti ilaalama? Hojii dhimma kanaan namni fiigee tokko illee hin jiru. Bakka mootummaan kun abdii guuttata kan jiraani. Waan takkallee fedhiin isaa guuttachuu malee fedhiin uummataatiin bifaa waan takkallee hojii jaamaan jiru. Dhaan mootummaan fedhiin isaa guuttachuudhaaf uummata jumlaadhaan qabee hidhuuf kaanis ajjeesuuf kaanis kabiyyaalees yaaree baasuuf inni tooftaa inni itti bagoo jiru kan guuttee inni fuudhamee uummataaf dhaabbatee uummataatiin falmasiin tokko illee hin jiru bakka. Uummanni maqaansaa mootummaa kanarraa abdii muratee jira. Bakka gurraachi qaamaa qalbiidhaan karuma keessatti deebiin salphii usee waan isin sarantan murtoo isin sarantan ta'anii eeggachuu jiran malee mootummaa kanarraa abdii akka illee ganaa deebinee wajjin ijaaramnee jirannaa waan jiran akka illee mootummaa kanaa wajjin akka hin qaban bakka. Hidhaa fi dararaan godina Walloo aanaa Daawwee Haaraatti hammaatee itti fufaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Bulchaan aanichaa Obbo Maamun Muusaa garuu olola dharaati jechuun haalanitti jiranii Dammaqaa Nagaasaa dabalata qaba. Hidhaa fi dararaan jiraattota godina Walloo aanaalee akka Daawwee Haaraa fi Baateetti torbee darbe irraa kaasee haala sukkaneessaa ta'een gaggeeffamaa jira. Sababiin isaas gaaffii mirgaa jiraattonni naannichaa karaa nagaa gaggeessaa jiran dura dhaabbachuudhaaf kan akeekamedha. Akka jiraataan aanaa Daawwee Haaraa tokko nuuf himanitti loltoonni agaazii konkolaataa 8 dhiyeenya kana naannichatti bobbaafaman
magaalaa fi baadiyyaa keessatti uummata reebaa fi hidhuun dararaa jiranii jedhu. Uummata magaalaa karaa duwwaa miskiina jechuudha. Karaa duwwaa irraa akka itti akka jechuudha. Alaabaa maxxansa jechuudha. Waraqaa maxxansa jedhaniifa rakkootallee immoo warreen jiraatota magaalaa irraa gartee ta'atii tokko walakkaan booda dukkaan jedhamu cufamu ofiillee akkasuma kaaffeen tokko cufamuu qaba. Saatii tokkoon tokko walakkaa booda alatti baanaan tarkaatti danda'aa jedhanii baay'ee cinqamaa jiran gartee magaalaa keessallee baadiyyaa keessallee akkasuma jechuudha. Naannaa jiran sa'aatii digdamii afurii haligaa waan baay'ee akkasuma jechuudha. Kalaatee rakkoon guddaatu jira achi konkolaataan wagaadillee konkolaataa saddeetuma kana geessee naannoo dawee bakka jennu jechuudha. Kalaatee walitti mul'atu tokko namni qotee irrallee akkasuma warreen jiraatota baadiyyaa magaalaa irratti rakkoo guddaa jira kan akkaan jiraatu jechuudha. Bakka Olyaaneen magaatiin kan dhugaatii gartee uummata keenya baay'ee fudhataa jirti. Keessaa uummata baadiyyaa jechuudha. Naannoo qabalee irratti gidduusaa warreen halkanii deemanii fi warreen namoota lamaan ta'anii waliin ta'uu fi akkasuma warra irraan shakkii irraa qabatanitti kennaa tarkaanfitti gammadanii fi dabaree akkasitti wal qabaniisaa fi gaafa hedduu hedduutti gadhiifame. Dararaan kun irra caalaa dargaggootaa fi barattoota irratti hammaatee jira kan jedhan namni kun barattoonni wayita mana barumsaa bahanii fi galanii sakattaa cimaatu irratti gaggeeffama. Jabaatu falaati keessaa barattoota irratti yeroo mana barumsaatti barannee gartee jecha keessanii fi baay'isattashina kiisii keessan immoo kan akka keessa bashaati kan keessaa alatti baasaa fi baay'ee keessatti baay'isattashina jedhaniisaa fi namoonni barnoota tokko keessatti ijoollee barattoota illee gaba'amaa guddaa jiru jechuudha. Kan biratti qofa gadiillee lakkoofsaan kan qaqqabu maqaa isaaniillee fi abbotiin baafannee lakkoofsaan ammoo namoota kudha tajaajilannaa qaqqabanii jiru. Qondaalli Opiidiyoo fi bulchaan aanaa Daawwee Haaraa obbo Muhammad Musaa kan jedhamu iyyannaa jiraattotaa kana akkuma aadeeffatanitti haaluun namni aanaa sana keessatti hidhame hin jiru. Kun olola dharaati jechuudhaan bilbila nurratti cufeera. Hello, akkam jirtu obbo Muhammad Musaati? Akeeni. Televezyiinii irraan bilbila, biyya alaa irraan bilbila, OMN irraa. Televezyiiniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jedhama, OMN. Dammaqaa Nagaasaan jedhama. Mee haalli rakkoo achii sanatti hidhaan reebichi nurratti hammaatee jedhee uummanni iyyataa jira. Jiraattota qonnaan bultoota uummanni nagaa ni kan jedhu uummanni karaan waraannatu qubatee jira. Agaaziitu hedduu. Namni hidhame hin jiru? Hello? Lakkii ololaa miti namoota hedduu maqaa qabna. Bulchaan aanichaa haala kanaan haaluudhaan bilbila haa cufu malee jiraattonni naannichaa mirga isaanii kabachiifachuudhaaf ammallee hidhaa fi dararaan of duubaa nuun deebisuu jechaa jiran. Wallisaan Alii Muhammad Diimaatii fi Tafarrii Mokonnin bakka jiranii butamanii waraanaan mana hidhaatti akka darbataman beekame. Hanga ammaatti faana isaaniitii fi waan isaanirra jiran beekuun hin danda'amne dabalata oduu tanaa akka ta'an kanattis ni fudheessina. Eegalabsiin yeroo hatattamaa yookiin state of emergency labsamee as guutuu Oromiyaatti hidhaan hammaachaa akka dhufe oduun garayyuu nu geessu ifa gooti. Keessattuu namoota sosohaa hawaasaatiif iji ja'anii yaadan
cimsanii adamsaa jiraachuun ifa gala. Jidduu tanaa wallisaa Alii Muhammad Diimaatii fi artist Tafarii Mokonnin bakka jiranii butamanii dhabamsiifamuun dhagahame. Wallisaan Alii Muhammad jiruusaa mo'achuudhaaf hojii barbaada akkuma gara Finfinnee bahetti ilma isaa kan amata 16 waliin halkan bakka ciisanitti waraanaan qabamanii akka hidhamanii fi guyyaa muraasaan booda mucaa isaa gad lakkisanii isa achumaan dhabamaa akka godhan haati mana wallisaa Alii Muhammad Diimaa akkana jechuudhaan nutti himan. Kalau namun mungkin itu kok berbeda sama kok kerja, mungkin kalau orang segani, mungkin dia mau beli jani lagi, mungkin kayak beli jani, enggak di nanti, enggak apa, dia bukan ibu dia dia bakasan tidak tapi akan jadi dia. Kalau mana kita akan dia juga, apa gue itu cara dia bakasan jambu itu, mana namanya enggak, mungkin aku jadi dia enggak dia amma garanti sila dia ada kok ini dari ila dia kan berikan Tafarii saja hotel kate dah bakal ada aslian jirau jadi istiwaan dengan bodoh kita lah mungkin jadi hanga ammatti maatiin artistoota lamaanii barbaacha isaanii itti bu'anii akka dhabanii fi dila mana hidhaa jiran kana guyyaa tokkollee akka mana murtiitti hin dhiheeffamin dubbatan. Amma malli dia tu orang rakyat Kenya ni di Bangkai saja. Imani beratan mana kan jabba itu dia tak berapa tahun dah bangga. Kesulitan itu lah harus terlalu itu. Karena ada jirang jaga. Mana kita dia ikan kan, bakal dia ikan. Wah lagi sekarang ni hapu masa tu mungkin dia hapu masa dia persen gitu. Akka haati mana wallisaa Alii Muhammad Diimaa jaanitti sababa abbaan mana isii hidhameef qalbii cabaa fi rakkoo guddoo keessatti akka qofan dubbatan. Baqattoonni Oromoo biyya Suudaan magaalaa Muummittii Kaartuum keessa jiraatan poolisoota biyyattiitiin yakka tokko malee adamfamanii jumlaadhaan mana hidhaatti geeffamanii akka jiran baqataan Oromoo tokko OMN hime. Dabalata odutanaatiif Usmaan Baayyuu. Akka baqataan Oromoo tokko nuti magaalaa Kaartuum irraa bilbilaan dubbifne jedhetti poolisoonni mootummaa Suudaanii baqattoota Oromoo magaalaa Kaartuum keessa jiraatan adamsanii qabuudhaan ergaa gara mana hidhaatti geessaniin booda tumaa fi saamicha nurratti raawwachaatiin jiru jechuudhaan dubbata. Baqataan kun haalli Suudaan keessa jiru baay'ee namatti hin tolu guyyaadhaan itti gamaa ta'a namni. Akkuma jiraachuudhaaf dhufe malee wanti inni mirga namaatiin mirga keenya wanti inni dhufee nu dhaabbate tokkollee hin jiru. Dhufee dudduubbaan nama amma intalli qofa nakkaatee deebi'ee galee bakka rakkoo guddaa keessa jira gadiin baanu. Maallaqa biyya sanaa 5,000 hanga 6,000 nama kafalchiisu abbaa kafaluu hin dandeenye ammoo ji'oota 6 fidhu jedha. Sabani booda murteen tokkollee hin jiru qarshii 5,000 qarshii 6,000 hidhaa jirja kan itti murtaa'u. Qarshii kan qabne hidhaa jirja itti murtaa'aa nam tokko namni gaafa hin jirudha inni qabu kaffalee bahuudhaan inni qabne dhaqee hidhamuudhaan inni akka kaffale yoo qabarre boori takkuma kana kaffala malee namni gaafa hin jiru. Rakkoo gama poolisoota mootummaa Suudaaniitiin nurra gahaatiin jirtu imbaasii Itoophiyaa Kaartuumitti argamtutti iyyannus furmaata takkallee hin arganne jedha baqataan kun. Kan Suudaanillee gaafanne jennaanii rakkina ambaasii keessan mootummaa keessantu qabamame yeroo tokko gama jiraatii malee illee isin qabaa hin jirru ambaasuma kan dhufee bakka hidhamu kanatti illee warra qofana daawwattoota keenya kabajamoo odunaraaf jenne tanuma gaama kiyyaan nageettachaa qophii OMN nafta waliin turtii gaarii. Maaltu ture? Doorsisa ture? Oyen doorsisa kotechi kana kana alkawutusa sudah jatuh soalan jiran itu. Bakka akka magaalaa Ambooti baay'ee dubbatanii waan jiraniif guddiidha. Indaalis qabanii garaagaraa irratti raawwachaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Amboo mormii gaggeessanitti kan rifatan
Ajajoonni komaandi poostii godinichaa sa'a boodarraa barsiisota walitti qabanii doorsisuuf yaalanii. Barsiisonni garuu mormii isaanii irra caalaa callisuun xumuratanii jedha namni yaadanuuf kenne tokko. Kaleessaa Isaayyuu guyyaa kaleessa guyyaa diimaa taasisan jechuudha qabate. Namni barnoota haayiskuulii mana barumsaa Amboo keessa jiran iddoo garaagaraatti yaadannoo guddaan taasifameera. Kanaafis barattoonni dirqamaan akka baratan qaama mootummaa garaagaraa hin taasifamaa jiruuti. Barattoonni garuu barnoota ishanii bakka yaadannoo wanni kan taasisuudhaaf qophii guddaa taasisaa turan. Kana faana ol qabate immoo kaleessa isaatii boodarraa kaasee barsiisota mana barumsaa jiran kan haayiskuulii jechuudha. Yookaan kan sadarkaa lammaffaa komaandi poostii hin barbaada jedhanii mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaatti yookaan qophaa'anii walitti qabanii achitti immoo doorsiin garaagaraa warra biyya bulchaa jiran jechuudha. Komaandi poostii jedhamee jeneraalee galkaachee fi ammas jeneraalee biraati. Barsiisota irratti barumsa komaandi poostii hojjetan achitti barsiisa akka kadhaa soffiisanii beeksisa faana walitti qabanii dhugamatti sadii kan mafaatii tokko walakkaatti barsiisa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inatti kan beeksisaa turan jechuudha. Deebiin barsiisotaa maal ture? Barsiisonni naannoo mana barumsaa boorisan isaanii waltajjii irratti yaada kennuudhaan yookaan kennisuudhaan kan beekamu. Kanas ammallee kaleessallee bifuma kana agarsiisnaan gara jalqabaarra illee deeggaraa jirtu jedhanii beeksisaa guddaa hammaannaan barsiisonni tokko tokko yaada kennuutu yaalanii kana faana ol qabatee isinis deeggaraa jirtu barattoota dhiibasiitu jira. Kanaaf of eeggachaa ammas barattoota dhiiba jirtanii ittiin kan deeggaraa jirtu waan taataniif inni illee qaxxaamuu fudhannaa kan jedhudha. Bifa kanaatiin deeggaraa argaa oolan booda naannoo sa'aatii tokko walakkaa jedhama. Isaafi akka kadhaa fakkiisanii sumaara tokkaa horiisaa tokko garaagaraa mannaan sadeeman kan taasisu. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muuneessaatti ajajoonni komaandi poostii jiraattoota sababa amantiitiin walitti buusanii akka saaxilan yaalaa jiran. Jiraattoonni garuu shira kana irratti dammaqanii mormaa jiraachuun dhagahame dabalata oduu tanaatiif dammaqaa nagaasaam. Jiraatan. Maaliif kana godhuu danda'ani? Maaf memorii ABO yookaan immoo kan qabsoo kana maaf as keessatti guuttee sirbisiistaa. Sirbuma jechuudha. Sirbuma maaf sirbisiistaa seera qabsoo. Dabalataan warroota mormiidha iddoo irratti dhiyaate jira yeroo filannoo jechuudha. Isaanillee naannessanii qabanii jira masattanii qonnaa itti hidhamanii jiru. Dhumarrattis namni kun akka nuuf ibsetti jiraattonni aanaa Muuneessaa guutummaatti shira wayyaanotaa kanarratti dammaquudhaan dura dhaabbatanii jiranii jedheera. Magaalaa Hararii fi naannoo isiitti qonnaan bultoonni jimaa gurgurachuuf gabayaa dhufan guuramanii hidhamaa jiraachuun beekame. Qonnaan bultoonni kunis sababa waraqaa eenyummaa hin qabdan jechuudhaan hidhamaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Dabalatu tanaatiif dammaqaa nagaasaa. Godina Harargee Bahaatti magaalaan Awwadaayii fi Hammarreessaan magaalaa Hararitti dhiyaatanii argamu. Magaalaan kun magaalaa daldala jimaatiin beekamanidha. Guyyaan har'aas guyyaa gabaa guddaadha. Qonnaan bultoonni hedduun guyyaa itti oomisha isaaniis ta'ee oomisha qonna isaanii gabaa baafatanii itti wal gurguranii fi bitatanidha. Haa ta'uti dhiyeenya kana mootummaan federaalaa olaantummaa ilmaan Tigraayin durfamu bulchiinsa naannoo Harariin wal ta'uudhaan Oromoota naannichaa irratti duula bal'aa gaggeessaa jirani. Naannoo sana keessatti Oromoo ta'amuun akka yakkaatti ilaalamaas jira. Dargaggoonni Oromoo magaalaa Hararii keessa jiraatan guuramanii wayita ammaa
manneetii hidhaa biyyattii keessatti ukkaanfamanii dararamaa jiranii. Guutummaa naannichaa keessaa guyyaa guyyaadhaan Oromoonni hedduun guuramanii mana hidhaatti geeffamaa jiranii. Har'as qonnaan bultoota Oromoo jimaa gurgurachuudhaaf baadiyyaarraa gara magaalaa dhufan hedduminaan walitti qabanii gara mana hidhaatti geessaniiru jedha. Jiraataan naannichaa tokko yaadanuuf kenneen. Qabdi nama qaban dabaree magaalaa irraa dhuftee jimaa jettee haguugaa galateen. Haalli hin qabdi jaanii buusanii akka toora nama dhibba lamaa waliin walitti galgala kana qaban jechuudha. Namoo gabaarraa dacha'u qotee bulaa gabaarraa dacha'u waraqaa eenyummaa harkatti hin qabdani jedhuutuma ni qabanii mana hidhaatti geessu. Yeroo ayyaanni dargaggoota namni gallakkifamu kafaltii isaaniitiin soora jaashiree anaatu si gaafatama. Kanaafuu naannoo akka Abudaa fi Haramaayaa hanga ayyaanni hundatutti akka qabdanii narraa eeganii jee mootummaan naannoo Hararii jira dabarsee jira jechuudha. Kan godina Arsii Bahaa aanaa muneessaa tokko yaadanuuf kenneen ajajoonni koomaandi poostii fi qondaaltonni OPDO aanichaa wal ta'uudhaan uummata nagaadhaan baroota dheeraatiif wal faana jiraataa turan sababa amantiitiin walitti buusanii akka wal saaxilan shira xaxaa jiranii jedha. Manni Oromoo kana beekaa filattaa lalaa jiru jechuudhaan uummataa fi uummata musliimatii fi kiristaana Oromoo akka wal waraanu kan finnoo wal ta'u. Isa kana akkana wal godhaa jiru. Wanti buusuudhaan jechuudha. Adeemsa akkanaa kana adeemsisaa jiru. Yaa ta'u malee uummanni sanillee baay'ee hin fudhannee kan fudhatus immoo keessaa jira. Kan hin fudhannellee jira. Miidiyaallee akka ilaalle namichi ilaale akka ajjeefamu ammana isaatitti argame miidiyaan hin dabaddabamaa kunis dabarsee jira. Moobaayilii baala kaameraa ooganii fi miimoorii qabsoo halkeessatti argame bira dhaabbatanii liqimsiisuu miimoorii jechuudha. Miimoorii qabsoo kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniitti dabaddabuu fi ajjeechanillee bira jira. Akka namni kun jedhutti qabsoon mirga abbaa biyyummaa cimee godina Arsii keessatti gaggeeffamaa turee fi ammallee gaggeeffamaa jiru gara dabarsuudhaaf jecha Oromoo ilmaan abbaa tokkoo amantiidhaan gargar qoodanii walirratti akka ka'u taasisaa jiranii. Qabeenya akka bilbiloota harkaa fi kaameeraa saamaa jiranii. Gargaarsi kun biyya alaarraa siniif ergame. Jawaartu isinitti erge jechuudhaan gidirsaa jiranii. Kan biraa hafee miimoorii kaardii liqimsiisaa jiranii jedha namni kun. Kaayyoo adeemsi obbo Jawaar ittiin deemaa jiru kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniitti dabaddabuu fi ajjeechanillee bira jira. Garuu inni qinsiisan irra guddaa guchuu jedhama. Halli qinxee guchuu jedhama. Guchuu gazzaan
Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootirraa odurraaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Yuunivarsiitii Amboo mooraa muumeettii walgahii ajajoonni komaandii poostii qopheessan irratti barattoonni hedduu mormuun qooda osoo irraa hin fudhatin hafuun isaanii gabaafame. Achuma magaalaa Ambootti ajajoonni komaandii poostii kun walgahii barsiisota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Ambootti dirqiin teessisanis callisiinsaan akka xumurame hirmaattonni walgahichaa OMN itti himani. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiruu fi wareegama kumaantamaan itti kaffalaa jiran gufachiisuudhaaf jecha walgahii ajajoonni komaandi poostii godina Shawaa Lixaa Yuunivarsiitii Amboo mooraa muummeetti walgahii dirqiidhaan barattoota har'atti waamanii gaggeeffachuuf yaalan mormii isaan mudateen akka yaadanitti odoo hin milkoofne hafeera. Barattoonni Oromoo dursanii jala bultii walgahichaa irratti waraqaa mormii dallaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti maxxansuudhaan barattoonni Oromoo akka qooda irraa hin fudhanne waliif dhaamaa bulan. Haaluma kanaan irra caalaan isaanii milkaa'anii dallaa gadhiisanii ganamumaan bahanii. Warra akka tasaa mooraa keessatti hafan dirqisiisuudhaan loltoota itti bobbaasanii walgahii kanarra teessisanii jedha namni achirraa dubbifne tokko. Kampasnya awwarutin kan ini kampasnya jira. Kasi semua walgahii narraa barattoota kibbaan doorni dhaabbatanii bakka isaan qotan hundaa dirqama walgahii seenaadhanii walitti qabanii dirqiidhaan iddoo gara galii guddaatti dirqiidhaan akka isaan deeman taasifamaa ta'an jechuudha. Karena itu kita taman itu berarti kacau nyata nyata kafe sih. Berkaget mata kita jadi kita taman berarti di mana yang di makan. Saya tidak bisa harga kan. Rafani warri Oromo. Tidak Oromo arah sini kita tidak kita jalan dari kota ini. Bagaimana itu kawan? Itu kita lebih dari dengan ini. Ini tahun perkembangan itu kan itu. Kita ada gelmat di mana waktu kita cari mana yang berkurangnya. Kita ada rutinan dia tinggal di dalam itu kita nih waktu itu pas sendiri. Para dia pasti dia materi. Nah aku di kan dia sebenarnya di Jakarta berkuliah kasih mas dari regular kan. Kita waktu itu kerja di Jakarta di situ. Itu rumah kali yang sebenarnya. Warra opinion naannoo jiraniif dabarsu. Baay'ee uummata rakkisaa jiran bakka ta'uu naannoo kanaaf illee. Warri dhaman kunoo maatii qabanii ijoollee qabanii rakkinni isaanirra gahoo gama maatiitiin waa xaarratanii buluu jira daldaluu jira waan adda addaa akkatti jira. Isin kana kanaanoo maatiin gaagamus inni gahu akkamitti ilaalama? Oye, ¿cómo está? Imagínate, no me sirve para comer un día. Porque a musulmán con la Biblia se candidato. Waan takkallee fedhiinuma isaa guutachuu malee fedhiinuma isaatiin dubaa waan takkallee hundi jaamange. Dhaan mootummaan fedhiinuma isaa guutachuudhaaf uummata jumlaadhaan qabee hidhuuf, kaanis ajjeesuuf, kaanis kabiyyaafis yaaree baasuuf, inni Itoophiyaa inni itti bagoo jiru kan guutee inni fuudhamee uummataaf dhaabbatee uummataaf hin falmasiin tokko illee ni jiru bakka. Uummanni maqaan isaa mootummaa kanarraa abdii muratee jira. Bakka gurraachi qaamaa qalbiidhaan karuma keessatti deebiin salphii usee waan isin sirantan murtoo isin sirantan ta'anii eeggachuu jiran malee mootummaa kanarraa abdii akka illee ganaa deebinee wajjin ijaaramnee jirannaa waan jiran tokko illee mootummaa kanaa wajjin takkan qaban bakka. Hidhaa fi dararaan godina Walloo aanaa daawwee haaraatti hammaatee itti fufaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Bulchaan aanichaa obbo Maamun Muusaa garuu olola dharaati jechuun haalanitti jiranii Dammaqaa Nagaasaa dabalata qaba. Hidhaa fi dararaan jiraattota godina Walloo aanaalee akka daawwee haaraa fi baateetti torbee darbe irraa kaasee haala sukkaneessaa ta'een gaggeeffamaa jira. Sababiin isaas gaaffii mirgaa jiraattonni naannichaa karaa nagaa gaggeessaa jiran dura dhaabbachuudhaaf kan akeekamedha.
Akka jiraataan aanaa daawwee haaraa tokko nuuf himanitti loltoonni agaazii konkolaataa 8 dhiyeenya kana naannichatti bobbaafaman magaalaa fi baadiyyaa keessatti uummata reebaa fi hidhuun dararaa jiranii jedhu. Uummata magaalaa karaa duwwaa miskiina jechuudha. Karaa duwwaa irraa akka itti miidhaa isaanii akka miidhaa jechuudha. Alaabaan akka ta'e waraqaan akka jedhaniifa rakkoota illee immoo warreen jiraattota magaalaa irraa gartee ta'atii tokko walfaan booda dukkaanni tokko hojjetamu illee akkasuma kaaffeen tokko cufamuu qaba. Saatii tokkoon tokko lakkaa booda alatti baanaan harkaatti hin jennaa jedhanii baay'ee cinqamaa jiran gartee magaalaa keessa illee baadiyyaa keessa illee akkasuma jechuudha. Naannaa jiran saatii digdamii afurii haalli baay'ee akkasuma jechuudha. Kalaatee rakkoo guddaatu jira achi. Konkolaataan wagaadillee konkolaataa 8 akkana jeetee naannoo dawwee bakka jennu jechuudha. Kalaatee walitti namni tokko namni qotee irra akkasuma warreen jiraattota baadiyyaa magaalaa irratti rakkina gurguddaa jira. Kan akkaan jiraatu jechuudha. Bakka olyaaneen magaalaa